Branch of psychology kan jedhu waliin ilaalla. Please video kana yoo keessanii qooda akkasumas video keenya like qooda comment irratti yaada keessan naaf barreessaa. Baay'ee galatoomaa hundaaf. Psychology is a broad field dha. There are many specialization under this umbrella. As keessatti fakkeenyaaf psychology barattuu ta'e psychology barachuu barbaaddu ta'e psychology barattanii booda specialize gochuu yookaan immoo addatti kan barachuu dandeessan maali kan jedhu fa'aa as keessatti beekuu dandeessu jechuudha. Dameewwan baay'eetu jira. Psychology baay'ee bal'aadha. Broad field dha. Developmental psychology jira. Study how people develop over time through the process of maturation and learning jedhani. Ga'eessa ta'a yommuu deeman waa barataa yommuu deeman namoonni akkamittiin develop ta'a deemu yeroo irratti barachaa yeroo deeman mature ta'a ga'eessa ta'a yeroo deeman akkamittiin develop ta'u akkamittiin guddachaa deemu namoonni kan jedhu kan qayyabatudha jechuudha kuni. Studies age relations through the life span keessatti jijjiirama jireenyaa keessatti jijjiiramoota eejiidhaan yookaan umriidhaan wajjin walitti dhufan kan qayyabatudha jechuudha. Aspects of development kan qayyabatu developmentii fiizikaala ta'uu qaama kan keenya cognitive jedhu jennu sammuudhaa wajjin sooshaali namni tokko akkamittiin guddata kan jedhu kan qayyabatudha jechuudha. Stages of development stages ni qayyabata jechuudha. Infancy irraa kaasee babyhood infancy jechuun daa'ima garaa keessa irraa kaasee babyhood jechuun immoo mucaa xiqqaa irraa kaasee childhood irraa kaasee nama guddaa ta'uu irraa adulthood irraa amma old age tti jechuudha. It attempts to examine the major developmental milestones that occur at different stage of development irratti kan argamu examine gochuuf developmental milestone qayyabachuuf kan examine godhudha kan carraaqudha jechuudha. Inni kan biraan educational psychology dha. Concerned with application of psychological principles duudhaawwan psychology barannutu jira. Duudhaawwan psychology barannu sana akkamittiin apply gochuu dandeenya kan jedhu jechuudha. And the theoryewwan sana duudhaawwan sana improving educational process. Educational process improve gochuu keessatti yookaan immoo adeemsa barumsaa improve gochuu keessatti akkamittiin itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu jechuudha kun. Including fakkeenyaaf curriculum fooyyessuu keessatti, teaching method fooyyessuu keessatti, administration of academic programming fooyyessuu keessatti kana keessatti akkamittiin maal gochuu dandeenya akkamittiin fooyyessuu dandeenya maal fayyadamnee theoryidhaa fi principle yookaan duudhaawwaniif theoryewwan psychology fayyadamnee akkamittiin sirna barnootaa fooyyessuu dandeenya kan jedhu jechuudha salphaamatti kun. Inni amara counseling psychology dha. Counseling psychology kan jennu helps individual with less severe problems than those related by clinical psychologists. Inni kuni individually namoota jechuun rakkoo guddaa irra hin geenye jira miti namoota rakkoo xiqqaa qaban less severiin isaanii less kan ta'e kan gargaarudha jechuudha. Than those treated by clinical psychologists. Clinical psychologists alatti taatini kun kan kanatti gargaaru jechuudha. Assist people on issues of personal adjustment irratti namni tokko dhimma dhuunfaa namaa irratti nama gargaaru jechuudha. Vocational and career planning irratti hojii karoorfachuu irratti jireenya maatii irratti family life irratti jechuudha. And may work in school, hospital, clinic keessatti office keessatti rakkoo waa'ee guddaa ulfaataa hin taane rakkoo less severe jechuun baay'ee guddaa kan hin taane jechuudha. Rakkoodha garuu dhaqee guddaa kan hin taane isa akkasii irratti kan hojjetudha jechuudha. Personality psychology kan jedhudha. Focuses on relatively enduring traits. Inni kun immoo miidhaawwan garaagaraatu argamu. Miidhaawwan argame kana trait gochuu irratti. Miidhaawwan kana yaaluu irratti jechuudha. And the characteristics of individual amala nama dhuunfaa irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Inni kuni study topics such as fakkeenyaaf self concept of jechuun maal jechuudha. Aggression mind, moral development mind kana kan qaybatu jechuudha. Studies what individual differences namni tokko in personality keessatti yookaan immoo personality keessatti namni tokko akka dhuunfaatti akkamittiin garaagara ta'a kan jedhuu fi and their effects on behavior garaagarummaan individual personality kun immoo behavior irratti amala irratti effect akkamii qaba kan jedhu kan qayyabatudha jechuudha. Inni kan biraa industrial or organizational psychology dha. Industrial psychology kan jennu study human behavior in workplace irratti bakka hojiitti amalli dhala namaa maal fakkaata and how behavior affect production. Behavioriin namoonni yookaan immoo amalli namoonni bakka hojiitti qaban kun immoo productionii bakka hojii sanatti hojjetamuuf wanta bakka hojii sanatti hojjetamu irratti immoo dhiibbaa akkamii qaba kan jedhu kan qayyabatudha jechuudha. Apply psychological principles duudhaawwan psychology apply godha hojiirra oolchaa jechuudha industry keessatti and organization to increase what productivity of that organization. Organization fi dhaabbatawwan garaagaraa industiriiwwan garaagaraa keessatti duudhaa yookaan principle psychology kana hojiirra oolchaa jechuudha industrial psychology ni. Inni kan biraa social psychology dha. Social psychology kan jennu immoo studies the role of social forces in governing individual behavior. Amala nama dhuunfaa tokko keessatti social force humni sooshaali humni hawaasaa maal fakkaata kan jedhu jechuudha. Examine the ways in which the pattern of a person's feeling, thinking and acting is affected by others. Kan inni qayyabatu karaa kamiin akkamittiin iyyuu thinkingiin akkaataan yaada tokko akkaataan yaada nama tokko akkaataan feelingii yookaan miira namaa aktingii wanti namni tokko godhu akkamittiin namoota biraatiin affect ta'uu danda'a kan jedhu kan qayyabatudha jechuudha. Deals with people social interaction.
namoonni sooshaali wajjin hawaasa wajjin interaction akkamii qabu relationship yookaan hariiroo namootaa wajjin jiru maal fakkaata social perception maal fakkaata attitude ilaalchi namootaa maal fakkaata kan jedhudha jechuudha. Inni kan biraa gosa damee saayikooloojii keessaa kan ilaallu cross cultural psychology dha jechuudha. Inni kun examine the role of culture. Culturein rooliin isaa maali? Ga'een cultureii maali? Maal keessatti understanding behavior keessatti. Amala hubachuu keessatti. Amala nama tokko hubachuu keessatti ga'een cultureii maal jedhee kan qaybatu cross cultural psychology dha jechuudha. Thought keessatti, emotion keessatti kana hubachuudhaaf, behavior hubachuudhaaf, thought hubachuudhaaf yookaan yaada nama tokko hubachuudhaaf, miira nama tokko hubachuudhaaf isa kana hubachuudhaaf ga'een culturein qabu yookaan qoonni culturein qabu maalidha kan jedhu jechuudha. Compare godhamaan nature of psychological process uumama adeemsa psychology adeemsa xiinsammuu compare godha eenyu wajjin in different cultures aadaawwan garaagaraa keessa kanneen jiru wajjin wal bira qabee wal dorgomsiisa jechuudha. With special interest in whether or not psychological phenomena are universal or culture specific dha. Psychological phenomenon tokko haalli psychology yookaan haalli xiinsammuu nama tokkotti dhagahamu tokko wanti kun cultural jedhamu specific jedhamu cultural tokkotti aadaa tokko wajjin specific yookaan murtaa'aadha aadaa sana qofa keessatti kan hordofamudha moo universaalidha akka walii galaatti wanta ilaalamudha kan jedhudha jechuudha. Inni kan biraa forensic psychology kan jedhudha damee psychology keessaa. Forensic psychology kan jennu inni kuni apply psychological principle to improve the legal system irratti, policy irratti, testimony irratti. Psychology yookaan immoo principle duudhaawwan psychology legal system yookaan sirna seera keessatti fakkeenyaaf qorannoowwan garaagaraa sirnawwan garaagaraa irratti hojiirra oolchuuf kan deemudha jechuudha. Fakkeenyaaf yakki tokko yoo hojjetame maalitti fayyadamuudhaan forensic psychology kanatti fayyadamuudhaan akkamittiin hojiirra oolchine isa kana duudhaa psychology kana hojiirra oolchine seera ittiin olaantummaa seeraa ittiin mirkaneessuuf kan hojjennu jechuudha. Inni kan biraa health psychology dha. Apply psychological principle to prevention and treatment of physical illness and disease. Health psychology kan jennu immoo dhukkubootaa fi dhukkuboota irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Duudhaawwan saayikooloojii kana akkamittiin iyyuu qaama nama tokko irratti qaama namaa akkamittiin fayyisuu dandeenya. Duudhaa saayikooloojii kana fayyadamnee qaama namaa dhukkubsate akkamittiin fayyaduu dandeenya kan jedhu kan xiyyeeffatu health psychology dha jechuudha. Inni kan biraa clinical psychology dha. Clinical psychology immoo is a field that applies psychological principles to the prevention, diagnosis and treatment of psychological disorder. Psychological disorder hin baranna boqonnaa torba irra jira. Hin baratama jira as keessatti jechuudha. Psychological disorder kana akkamittiin treat gochuu dandeenya? Akkamittiin prevent gochuu dandeenya? Psychological disorder jechuun fakkeenyaaf rakkoo sammuu akka jechuutti fudhachuu dandeessu. Rakkoo sammuu kana akkamittiin disorder kana akkamittiin iyyuu prevent gochuu dandeenya? Akkamittiin ittisuu dandeenya? Akkamittiin immoo diagnosis gochuu dandeenya yookaan akkamittiin qorachuu dandeenya? Akkamittiin immoo yaaluu dandeenya kan jedhudha jechuudha clinical psychology jechuudha. Inni kan biraan research method tooftaawwan ittiin nuyi fayyadamnu jechuudha psychology keessatti. Okay, research method tun seenin duramee research mind, theory mind kan jedhu ilaaluu qabna. Definition of terms research kan jennu scientific method dha. Tooftaa saayinsaawaa ta'edha. Maal tooftaa maali? Tooftaa gaadar gochuu walitti qabuu, testify gochuu, qorachuu jechuudha. Tooftaa gaadar gochuuti, tooftaa testify gochuuti. Jenneeramti maalimmoo maal walitti qabna maalimmoo test goona maalimmoo qoranna data by applying different methods and making conclusion and the prediction of the phenomenon. Tooftaawwan garaagaraa hojiirra oolchuudhaan conclusioniiwwan garaagaraa fiduudhaan prediction fiduudhaan observe gochuudhaan waan tokko kan nuyi hojjennu research jedhama jechuudha. Theory'n immoo statement which is generalized from scientific study kanarraa. Scientific study kanarraa generalized kan ta'e statement nuyi generalize goonee ilaa kanatu kana ta'e jennee kan lafa keenyu it is theory dha jechuudha. Which explains the relationship among variableewwan kan wantoota kana gidduu kan jiru kan ibsudha jechuudha. It is integrated set of principles helpful to organize, explain and predict events. Taateewwan garaagaraa organize gochuudhaaf, ibsuudhaaf yookaan explain gochuudhaaf, predict gochuudhaaf, gara fuulduraatti xiinxaluudhaaf, raaguudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. Okay, hypothesis dha inni kan biraa. Hypothesis kan jennu any statement or assumption that serves hypothesis jechuun wanta possible but tentative explanation. Fakkeenyaaf gaaffii ta'uu gaafattu miti gaaffii gaafatame sana deebii yeroo utuu hin qayyabatamin jechuudha kun garuu educate ta'uu qaba. Tilmaama nama barate jechuudha. Tilmaama dhugaa ta'e wayii jechuudha. Okay, fiiziksii keessatti akkuma baranne amma fakkeenyaaf fiiziksii keessatti yeroo baratamu aduuni kan isheen akkasitti ibsuuf maaliif yoo jenne namni tokko hypothesis jechuudha. Maaliif jenne yoo kaa'anne kun gaama karaa qorannooti jechuudha maaliif jechuun kun. Karaa qorannooti erga sagaleetii namni tokko ampuulii guddaa keessoo si jira nuun jedha. Inni tokko immoo wal nyaatinsatu keessoo aduutti gaggeeffamaa jira nuun jedha.
Amma wal nyaansu keessoo duuti geemaara kan jedhu kuni it is maalidha jechuudha. Educatably jechuudha. Kan yaada nama barateeti jechuudha. Maybe wal nyaansi gaggeeffamee iftinuu kennamuu danda'a waan ta'eef. Kan ampuulii guddaa jiru sun jedhu sun garuu amma kana miiran kennu jechuudha. Kanaafuu hypothesis jechuun gaaffiidhaaf deebii nuyi kennu yeroodhaaf kennu jechuudha. Qorannoo irratti hundaa'een. Qorannoo irratti hundaa'een iyyuu malee wanti sun wanta dhugaa ta'uu danda'uu fi qoratamee bira gahamuu ta'uu danda'u qaba jechuudha. It is an educated guess that can be tested jenneera. It is treatment of cause kana jechuudha. Variable kan jennu immoo are construct that vary or change kan jijjiiramu jechuudha. There are two events or construct. Taateewwan lama kanneen jiran jechuudha. Variation of one construct may be followed by variation of another construct. Wanti tokko jijjiiruun keenya wanta biraa irratti dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf jennee baayoloojii keessatti kan fakkeenya fudhataa turre isinii kaasa kanammoo. Baayoloojii keessatti kan fakkeenya fudhannu jechuudha. Qorannoo yeroo gaggeessinu fakkeenyaaf sanyiin tokko kan inni biqiluu dhiisuuf maal gatii jenne dhangala'oo isarra jiruu fi jenne yoo dhangala'oo sana bishaan irraa miiccinee maal jenne maal ta'a biqiluu danda'a. Laala dhangala'oon irra jiru sun maal godhe jechuudha amala jechuudha. Yoo jijjiirre jenne vaarii yoo goone jenne amala sana yoo jijjiirre jenne amala dhangala'oon sun irra jiraachuu yoo jijjiirre sanyiin sunis maal ta'a hin biqila jechuudha. Sababa amalli inni sun irraa jijjiirameef sababa dhangala'oon sun irraa jijjiirameef sanyiin jiru sunis amala isaa jijjiirrate jechuudha. Amala isa biqiluu dhiisee taa'aa jiru kan mutuutti dhiisee taa'aa jiru gara mutuutti jijjiirrate jechuudha. Vaariyaabilii jechuun jijjiiramaa akka jechuuti kanaaf. Population kan jennu group of subjectidha jechuudha. Universe kan ta'e under study wanta qorannoo jala jirudha jechuudha. Population jechuun wanta qoratamu sanadha jechuudha. For example, children under 5 years of age, primary school children in Sidama zone. Kana yoo jenne inni kun maal jechuudha wanta qoratamu sana population jechuudha jarri kun. Inni kan biraa saampiiliidha. Small portion of population. Population kanarraa saampilii yookaan maal jenna afaan Oromoodhaan eddattoo jechuudha. Afaan Amaariffaa naamunaa kan jedhudha. Baay'ee kan beekamu isaanii jechuudha. Saampilii jechuun small portion wanta xiqqoo keessaa fudhatan. Fakkeenyaaf qorannoo gaggeessuu yoo barbaaddanii kilaasii tokko keessatti yookaan barattoota dhibba tokko waa'ee barattoota dhibba tokko beekuu barbaaddan barattoota dhibba tokko guutummaatti hin qayybattanu randomlii bifa garaagaraatiin fudhachuu dandeessu qorannoo yeroo gaggeessanu keessaa fudhatanii namoota 5 irratti gaggeessanii amalee namoota 5 kun kanarra afaanis kanuma fakkaataa jettanii gochuudhaaf jechuudha. Namoonni 5 sun saampiliidha jechuudha. Ini hamna scientific method as ketti kan beeku. Scientific method process of testing ideas. Adeemsa nuyi test goonu. Adeemsa nuyi through systematic observation experimentation statistical analysis adeemsa nuyi process of testing adeemsa nuyi ittiin qayyabannu kun scientific method jechuudha. Theory immoo integrated set of principle dheneera. Principle yookaan duudhaa waa'ee faaktii tokko lafa kaa'amedha jechuudha. Hypothesis nama ilaalidha jechuudha. Major types of research asirratti sirriitti xiyyeeffannoo keessan kennaa. Qorannoodha kan qormaata dhufu yeroo baay'ee gosoonni researchii maalidha jechuun yeroo isin jedhu maybe as keessatti dhufuu danda'a qormaanni jechuudha. Descriptive research methodidha. Gosoonni xiyyeeffannoo gosoonni researchii yookaan immoo types of research jiran gosoonni qorannoo jiran gosoota akkamiiti. Descriptive kan jennutu jira. Gosa research jechuudha. This type of research, the researcher simply records what she or he has systematically observed. Descriptive keetti waanuma ilaale tokko record godhata hin galmeeffata jechuudha namichi yookaan namittiin jechuudha. Include naturalistic observation ijaallaalee akkasitiin case study ta'uu danda'a. Case study kan jennu fakkeenyaaf case study kan jennu nuu kennama jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma kanarratti foorumii guutaa jedhamee kan nuu kennamu bifa sanaan jechuudha. Survey ta'uu danda'a qorannoowwan garaagaraa bifa kanaan kan godhamudha jechuudha kun. Inni kan biraa correlational research methodidha. Correlational kan jennu research method that measures the relationship between two or more variable. Variabiliiwwan gidduu fakkeenya nama kan sanyii irratti ni kaase sanyiin timaatimii tokko jedhee kan baayoloojii keessatti baranne sana kan inni kaase kun correlation jechuudha. Variabiliin gidduu variabiliiwwan lamaa fi isaa ol gidduu hariiroon jiru hariiroo akkamitti jedhee kan qayyabatu correlational research jechuudha. Inni kan biraa experimental research dha. Experimental research kan jennu is are search method jechuudha. Tooftaan ittiin barbaadnu that allows researcherii allow kan godhu akkasaan isaaniif kan eeyyamu kan akkasaan searchiiwwan kan isaan taasisudha jechuudha. Study the cause and the effect. Experimentaliin cause wanta tokko sababni wanta tokko ta'eef wanti ta'uu sanarraa immoo effectiin argame maali relationship between variable. Relationship tokko irraa relationshipin variable tokko akkamitti ta'e sababni isaa maali? Sababa variabiliin kun relate ta'eef yookaan walitti dhufeef immoo maaltu argame effectiin argame maalidha kan jedhu experimental research dha jechuudha. Inni kan biraa naturalistic observation kan jennu observationii naturalistic ta'e kan laaludha jechuudha. Maayini naturalistic observationii kan jedhu irratti jechuudha. Researcher engage in careful observation. Researcheroon yookaan qorattoonni ni hirmaatu jechuudha. Observationii careful ta'e of eeggannoodhaan guutame behaviorii ta'uu jechuudha. Without intervening directly with the subject.
utuu akkana jechuun akkam jechuudha beektu fakkeenyaaf without intervening jechuun kuni fakkeenyaaf ati barataa taate amala tokko agarsiifta yeroo dubbistu amala akkamii agarsiifta kan jedhu sitti muun qabu jechuudha akkan silaalaa jiru sana jechuudha. Without intervening jechuun akkasidha. Ati barataa taate natural observation jechuun calliseen taa'ee silaaluu qaba jechuudha. Akkan silaalaa yeroo ati beekta taanaan sababa mucaan kun ilaalaa irratti qorannoon gaggeeffamaa irratti amala kee jijjiiruu dandeessa jechuudha. Amala keessa dhugaa baruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf utuun siin mari'atin jechuudha kan akkana godhu jechuudha. Silaale. A research method in which various aspects of behavior carefully observed. Of eeggannoodhaan jechuudha kan laalamu in sitting where such behavior natural yookaan uumamaan maal fakkaata amalli kun jechuu beekuudhaafi wanti sun qaamnan qoradhu sun beekuu hin qabu jechuudha. Of eeggannoodhaan geggeessuu hin qabu. It allows researchers to study behavior under conditions that are less artificial. Less artificial jechuun kan namtolchee hin taane jechuudha. Namtolchee jechuun fakkeenyaaf na argitanii haalli wanti sin gootanuu fi tunan argamu wanti sin gootan wal dhaba. Hiriyaa keessa argitanii yookaan namni sin qoratu kun utuu sin laaluu amalli sin agarsiiftan wal dhaba jechuudha. Kanaafuu namni sin qoratu kun yoo jiraate fakkeenyaaf maal gochuu qabu? Isin akka qoratamaa jirtan beekuun qabdan jechuudha. Yoo beektanii artifishaalii ta'a jechuudha sun. Uumama ta'a hin uumtu jechuudha. Amala biraa uumtanii itti agarsiiftu namichatti isa dhugaan agarsiiftan jechuudha. Okay? Inni kunis akkasidha. Inni kun natural kan jedhu isa kana. Case study'n immoo is and depth investigation of individual subject. Nama dhuunfaa tokko gadi fageenyaan kan qayyabanudha jechuudha. Is an intensive study of a person or group. Nama dhuunfaa ta'uu danda'a, guruuppii ta'uu danda'a, kallattiidhaan kan gadi fageenyaan qayyabanudha jechuudha. Most case study combine long term observation with diary ta'uu danda'a, test ta'uu danda'a, interview ta'uu danda'a, bifa interviewtiin ta'uu danda'a, diary namtichi sanaaf ta'uu dubbisuu dandeessu. Gadi fageenyaan kan waa'ee namtichi sanaa qayyabattan yoo ta'e case study ta'a jechuudha. Kan biraa surveyidha. Surveyin gaaffii afaaniin gaafattanii kan isin argattan jechuudha. Use questionnaire or interviewdha. Interview gaaffii afaanii to gather information itti qabachuudhaaf jechuudha. About specific aspects of participants namichi keessatti hirmaataa sana amala isaa beekuudhaaf kan nuyi kanatti fayyadamnu jechuudha. Background and behavior isaa beekuudhaaf jechuudha. Kan nuyi afaanii yookaan interview itti fayyadamnu jechuudha. One of the most practical ways to gather data on the attitude, belief and the experience of large members of people through survey jechuudha. Karaa guddaan haala attitude yookaan ilaalcha namootaa, namoonni beliefii namootaa, experience muuxannoo namootaa karaa nuyi itti argannu inni guddaan surveyidha jechuudha. Gaaffii afaaniin gaafannu jechuudha. Interviewdhaan argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa longitudinal studydha. Longitudinal study kan jennu it is study the same group of people at regular intervals over a period of years to determine whether their behavior and or feeling have changed and if so how. Longitudinal kan jennu same groupidha. Groupii tokko. Fakkeenyaaf groupii tokko qayyabattu. Groupii qayyabattan kana garuu yeroo murtaa'aa ta'e irratti kan qayyabattanudha jechuudha. Fakkeenyaaf groupii kubbaa miilaa tokko qayyabachuu barbaaddu jechuudha. Groupii kubbaa miilaa kana bara kana qayyabattanii waggaa dhufu siin qayyabattu waggaa itti aanus waggaa waggaatti yookaan immoo ji'a yookaan immoo torbaniin intervaalii ta'e tokkoon gareema tokko yeroo qayyabannu longitudinal study jennee waamna jechuudha. Cross sectional study'n immoo people studied from different age groups at the same time jechuudha. Kun immoo umrii garaagaraa kan jiran bakka garaagaraa kan jiran yeroo haala garaagaraa keessa namoonni jiran jechuudha salphaamatti. Haala garaagaraa keessa namoonni jiran yeroo itti qayyabanudha. Yeroo tokkotti qayyabanna jechuudha jira kun. Correlation immoo studying the relationship between two variables such as between weight and height. Variableewwan lama gidduu relationship akkamiitu jira kan jedhu jechuudha kun immoo. Fakkeenyaaf ulfaatinaa fi hojjaa gidduu hariiroo akkamiitu jira. Showing chart and score. Namni tokko qabxii gaarii galmeessuudhaaf caatii qaamuu gidduu garaagarummaa akkamiitu relation akkamiitu jira kan jedhu correlation jechuun variable lama gidduu kan qabatudha jechuudha. And age and academic achievement. Academic achievement nama tokkootii fi umurii isaa gidduu hariiroo akkamiitu jira kan jedhu jechuudha. The correlation coefficient is what numerical index of the degree of relationship jechuudha between two variables. A correlation coefficient indicates direction ta'uu positive or negative ta'uu agarsiisa jechuudha. Yookaan immoo how strongly the two variables are related. Tokkoffaani poozitiiva moo negatiiva kan jedhu agarsiisa. Bareedaa deemaa jira moo bareedaa deemaa hin jiru kan jedhu jechuudha. Asirraa bu'aan argannu jechuudha. Inni lammaffaan immoo vaariyaabiliin sun immoo hariiroo akkamii qabu. Inni tokko tokkorraan akkamittiin dhiibbaa ga'e kan jedhudha jechuudha. Positive correlation kan jedhu indicate that two variables cover the same direction. Positive relation yoo ta'e bu'aa gaarii fiduuf deeraa akka jechuuti. Yookaan immoo lachuu fakkeenyaaf heightii yoo dabalee weightiin dabalaa yeroo ta'e positive correlation jechuudha inni kun. Weightii yoo irrate achumaan heightiinis yoo irrate kunis maalidha positive correlation kunis. Negative correlation kan jennu immoo indicate that two variable cover opposite direction kun immoo. Okay? Heightiin irrataa yeroo deemu ulfaatinni keenya yoo dabale yookaan immoo ulfaatinni keenya dabalaa yeroo deemu
heightiin keenya irra taa'ee yoo deeme inni kun negatiiviidha jechuudha. Size of the coefficient indicates inni lamaffaan the strength of an oscillation between two variables inni jedha. The coefficient can vary between 0 dha amma tokkooti ta'uu danda'a jechuudha coefficientiin sun jechuudha. If positive or positive ta'e or between 0 and 1 if negative. Okay? Vary ta'uu danda'a. The coefficient can vary between 0 and 1 if positive or between 0 and 1 negative yoo ta'e 0 and 1 gidduutti kan argamudha jechuudha. Inni kun hundaafuu if a coefficient near to 0 gara 0tti kan siqu yoo ta'e no relationship dha jechuudha inni kun. Okay? Relationship hin jiru jechuudha karaa gabaabaa. Inni kan biraa experimental method dha. Experimental method allows researcher to detect cause and effect relationships. Relationship keetti cause fi effect maalidha kan jedhu jechuudha kan inni jedhu qayyabatan jechuudha keetti. The investigator manipulate a variable under carefully controlled condition jechuudha. Variable kan isaan qayyabatanu condition control ta'e jalatti jechuudha inni kun. Okay? Observe whether any changes occur in a second variable as a result. There are two types of variable to jiru as keetti. Independent and dependent variable to jiru jechuudha. Okay. Independent variable kan jennu condition or event that an experimenter varies in order to see its impact on another variable. Independent kan jennu condition isaa addadha jechuudha inni kun. Haala isaa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Haalli isa kana maalidha condition or event that experiment varies addadha jechuudha. Experiment inni kun garaagara ta'a jechuudha. Kan jijjiiru fakkeenyaaf dhangala'oo maal irra jedhu isiniin jedhe silee jalqaba dhangala'oo sanyii irra jiru jechuudha. Yeroo sanyii timaatimii tokko yeroo keessaa baanu akka salphaatti hin biqilu. Dhangala'oo irra jirutu jira. Dhangala'oon sun maal godha? Dhangala'oo sana irraa miiccina miti dhangala'oon sun independentiidha jechuudha. Isarra dhiibbaan gahaa jiru hin jiru jechuudha isa miiccineedhaaf. Dependent variabliin immoo sanyii sana jechuudha. Sanyii sun mutuu dhabuuf mutuu dhabuun isaa inni sun dependent variableedha jechuudha. Variable dependent ta'eef dependent jechuudha kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf the number of hours you study affect your performance on exam. Fakkeenyaaf number of hour ayitoachuu qabdu you study affect your performance. Ammas keessa number of hour immoo independent dha. Performance on exam irratti dependent ta'u garuu performance exam irratti dependent ta'a. Asirratti yookaan number of hour irratti dependent ta'a jechuudha. Okay? Kanaafuu as keessatti number of hour keenya independent variable dha jechuudha. Okay? Performance on exam immoo dependent dha. Yeroo nuyi qayyabannuudhaaf dabarsuun irratti hirkata jechuudha. The effect of watching violence TV program on children behavior irratti. Asittis ilaala. Children behavior immoo dependent dha. Maal asitti hirkata? Watching violence TV irratti hirkata jechuudha. Kanaaf watching violence TV maal ta'a jechuudha? Independent ta'a jechuudha. Okay? In experiment, investigator physically assembles two group of subjects who are treated differently. Walitti fiduu jechuudha. Experimentoonni yookaan investigatoroonni yookaan qorattoonni experimentii keessatti yaalii tokko keessatti assemble godhu walitti fidu two group of subject yookaan wantoota lama jechuudha. Who are treated differently as keessatti jechuudha. Variable lama walitti fidu akka jechuudha as keessatti. Wantoota lama jechuudha. Wantoota lama qayyabatu jechuudha. With regard to the independent variable. These two groups are what referred to as experimental group and the control group. Groupiiwwan lamaan jiran kun inni tokkoffaan experimental groupidha. Inni lammaffaan immoo control groupidha jechuudha. Experimental group kan jennu consists of the subject who receive some special treatment. Special treatment isa argatudha jechuudha. Keessa adda baasne kan wanti sana ilaalu fakkeenyaaf akkamsiin jechuun danda'a akkam jedhee isin ibsa amma fakkeenyaaf violence TV ammaatii fi yookaan immoo yeroo qayyabannaa keenyaatii fi performance qormaataa keenyaaf fudhannu. Yeroo qayyabannaa keenyaa experimental groupidha. Maaliif sababni isaa consists of subject who receive some special treatment addaa qaba waan ta'eef as keessatti subjectiin kun dhimmi kun treatment addaa qaba. Isa kana jijjiiruu dandeenya yookaan itti hir'isuu dandeenya yookaan xiqqeessuu dandeenya yookaan guddisuu dandeenya jechuudha. Maal gochuudhaaf isa sana ilaaluudhaaf control groupii keenya ilaaluudhaaf jechuudha. Similar subject who do not receive the special treatment hin argatu jechuudha. Kana sirriitti akka isin galu fakkeenyaaf kan sanyii maasanii fudhachuu danda'a. Sanyii keessatti kan nuyi miiccinu inni nu miiccinu sun maalidha? Specially adda ta'eera jechuudha inni kun. Waan adda alaalaa irra jechuudha sana jechuudha. Mutuun sanyii sanaa yeroo mutu jechuudha inni mutu sun garuu maalidha? Waan tokko hin qabu inni sun control groupidha jechuudha. Sanyiin control groupii ta'a jechuudha yeroo akkasii. Steps of scientific research kan jedhu yeroo biraa waliin ilaalla. Amma viidiyoo sana walitti nagaan naaf tura.